abjuu kootanii gaajira isa gaafa sana dubbatame an dhugaan argee dubbadhee maafan obbolaa kootiin jibbame obboleessa mul'ata baatu ofitti qabanii silaa guddifatu anaafaa waaqinaa Jirra jirtu Oromoo koo nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Waan hedduu tokko garaa nama nyaatu daa'ima asii gaditti argitan kana mucaan abbeeraa isaa jechuudha. Waan abbaa mucaa kanarraa barbaaduuf jecha mucaa kana ukkaamsee fudhatee bade torbee lama dura. Akka mucaan kun badee masarratti dhaabaa beeksistee turte. Haa ta'u naa barbaadaa jedhaa turan maatiin. Har'a immoo namtichi sun akka ajjeesee yoo qarshii 100,000 akkaawuntii kiyya irratti galchite malee mucaa keenan ajjeesa jedhee akkatti dhaadataa ture. Egaa gabaasaa turani maatiin jechuudha. Har'a mootu akka mucaa kana ajjeesee dhaqee poolisatti harka kennee poolisiidhaan dhaqee immoo bakka itti awwaale sanaallee poolisiin akka reeffa mucaa kanaa baasetu dubbatamaa jira jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudha. Waan hundaafuu Waaqayyo lubbuu kee haa jannatu jennaani maatii fi firoottan isaa hundumaan Waaqayyo jajjabina siif haa laatu siniif haa laatu jennaani waan haalaan nama gaddisiisudha. Bara akkamii keessa jirra laata dhugaa? Bara namni dhagaa walitti ta'e, bara namni cakkaaneedhaan guutame, bara namni keessi isaa hammeenyaan guutame. Kana keessa jirra. Kanaafuu ani akka kootti hedduu takkanatti dhaga'ame, hedduu tokko na boossise. Garuu immoo maal gootuudha? Nama hundumaa akka qabu garaa laafina haa qabaatu jechuun hin danda'amu. Waaqayyo lubbuu isaa jannata Firoodosiin haa qanansiisu jenna. Daa'ima kana gaanu harkumti maali akkamitti jabaatee akka ajjeesu hin beeku. Dhugaan raammoo lafaa iyyuu ajjeesu ijoollee dhugaa rabbi. Raammoodhuma lafaa kana ajjeesu. Kanaafuu Waaqayyoon kadhadhaa fi maatii isaa firoota isaatii fi nagaan tura. abjuu kootanii gaajira isa gaafa sana dubbatame an dhugaan argee dubbadhee maafan obbolaa kootiin jibbame obboleessa mul'ata baatu ofitti qabanii silaa guddifatu anaafaa